Hai jirra jirtu hordoftoota YouTube channel keenya kan dursu lagaa keessanii kun amma immoo viidiyoo kan biraatiin ufnee jirra jechuudha. Har'a ganama wanta nu mudate ganama yeroo hirribarraa kaanu wanta nu mudate tokko jira. Yaa garuu manichi mana kondominiyeemii ta'uusaarraan kan ka'e baay'ee nu fayyadeera jechuudha malee otoo mana sakaantee mana lafarraa otoo ta'e egaa baay'ee dhoonee ture yookaan baqaqnee ture yookaan waan biraa yookaan firratti waa gochuu firratti fincaa firratti waa gochuunis jira ture. Garuu manichi kondominiyeemii waan ta'eef manuma keessa jira wanti hundumtu wanti fayyadamamu waan hundumaa jira waan ta'eef amma kanatti hin saaxilamne siniin jenna. Gara waan nu mudateetti yeroo deebinu ganama bariidhaan sa'aatii 12 jechuudha yeroo hirribarraa ka'u jiraanii ganama bariidhaan deemuu barbaade ture. Bakka hojii sa'aatii 12 ka'eetu deemuudhaaf ka'ee uffata uffatee waan hundumaa qophaa'ee balbala madaamne balbala banachuu yeroo deemu balballi banamuu dide. Keessaan qollofamaadha ture. Qulfiin sun banamuu didee sinin jenna banamuu didee. Banamuu didee wanti godhamu dhabame. Banamuu didee amma sa'aatii 12 walakkaatti ittiin morme yookaan ittiin taaggalee banamuu didee. Garatti nama waamannullee hin qabnu akka carraa yoo ollaa jenne ollaa faana badaa walitti dhiyaachuun hin jiru bilbila ollaallee qabaachuun hin jiru. Asuma warra nu bukkee jiran asiin warra nu bukkee jiran illee waliin beeknu walitti hin dhiyaatamu magaalaan kana baay'ee nama rakkisa jechuudha. Balballi banamuu didee anis hirribarraan kee kaakuu fuudhee isa gargaaruudhaaf maa gochuu hin danda'amne ammas banamuu didee booda dhuma irratti jechuudha. Jiranii abdiitti bilbilee abdii baay'een isaanii beeku jechuudha. Namoonni baay'ee obbo Abdii gurraa qabdu. Abdii abbaa siinootiraakii baay'een keessaniin beektu asuma nutti dhiyoodha asumadha jechuudha. Nutti ma'aaneera bilookiinsaa asatti bilbilee abdii yoo dhufellee balballi inni sun immoo ammas qollofamaadha waan ta'eef abdiin eessaan seenaan jedhenan yeroo inni dhufu. Amma balballi inni alaas qollofamaadha inni keessaas qollofamaadha inni keessaa nu banamuu dide. Yoo inni keessaa baname malee abdiin akkatti seenellee nama nu waamu waan tokko furmaata nu barbaadullee hin jiru. Isaa booda qulfii isaa alaammoo irraa baaseetu maskootii isa kana wambariirra yaabbatee jiran gara alaatti darbatee qulfii. Isaan keessatti seenee balbala isa kana immoo isa keessaa immoo yoo nu taaggalu yoo ittiin mormu yoo mala yoo maal jedhu surum sa'aatii tokko ta'e. Jiraan amma namaraadhaa maraachuu ka'eeraa jedhe. Isaa booda nama warra as jalaa tokko maqaa as jaraan beekna ture maqaa isaanii waamne namichirra fayyadanii haati manaa namichirra fayyad namni nu birmatu bakka hin dhabamtu wayne maamiltoota hamma kana too qabu namni nu birmatu abamaa hidhee taa'ee nan gadan. Osoo sanitti iyyan irra ta'ellee Ameerikaatti uftanii qaqqabdu turte. Baay'een keessan Dubaay uftanii madooshaa qabatanii billaa qabatanii. Dubaay uftanii Austraaliyaatti uftanii Saawudii Kuweetii uftanii Bahariin hin cabsitullee malee silaa sa'aatii amma kana. Rakkan turre mana keessatti jechuudha. Dhuguma siniin jenna banamuu hin didee booda barrichi yeroo akkas jedhu namni dhadhagee warrachis isheen dubartiin asis gadi baatee maalala jettee isaa booda isheen illee dhaqxee nama nawwaamattee nama bira deemtee namichi tokkollee nu dhufi gargaaru bilbila sarraa fudhanne namni tokko maalidha hojiinsa? Baay'ee sibiila hojjeta. Sibiila kanii baay'eedu tokko jira ogummaa garaagaraa qaba bilbila isaa fidanii bilisaa bilbilanii innillee dhufuu hin ture sa'aatii 2 ta'e. Amma kana keessatti gaatoo manni fincaanii as keessa hin jiru ta'e eessa deemna gaa? Otoo manni bishaan as keessa hin jiru ta'e eessa deemna? Otoo mana kana keessatti fayyadamu ta'e maaltu ta'an jedhe sa'aatii amma kana hundumaa. Otoo kushinaan mana keessa miti ta'e akkam ta'ana? To alatti bahame waan fayyadamu ta'e maal ta'ana sida sa'aatii amma kana hundumaa balballi nurraa banamuu didee namni ufeetu mokkoraa ammayyaala balballi banamuu didee sa'aatii 2 irra darbee jechuudha ganama keessaa too yaalamu. Isa booda namicha abbaanii meeshaa sibiila garaagaraa hojjetu sun bilbilamee waamame
dhufeetu mala isaa beeka waan ta'eef sibiila waan ta'e keessa gashee sibiilicha Sayyuu akka wan balbalicha seeranii jabeessanii rukutan illee mastaawotii waan ta'eef mastaawotichi yoo cabeellee namarratti gadi nama fuula namarratti caccabuu danda'a. Innis rakkoodha. Cabsuuf illee jechuudha baay'ee riiskii baay'ee qaba. Otoo balbala noormaalii yookaan saanqaa ta'e yoo cabeewu rakkoo tokko hin qabu balbala haaraa. Kun garuu irraa mastaawotii qaba yoo nan caccabsatte yeroo cabsitu sirriitti caccaba mastaawotichi fuula keetti nama. Akkasiin baay'ee tokko kaleessa har'a jechuudha har'a mudannoo ajaa'iba tokko ganamaan hirribaa kaanii kan mataan nama naannessu tokko nu mudate namichi sun dhufee balbala sana malaanii sibiila keessa gashee akka ta'e godhee balbala sana nurraa bane. Isiniin jenna. Isaafis barriin irraa banama hojiin itti banama. Akkasitti jiraanni Marate ole sinin jedha ani immoo yaaddoo kana naqabe to manni fincaana sin jiru ta'e waa'ee garaa ko yaadata waa'ee garaa kooti kana yaaddaa ole akkana by the way kuni waan nama qabuu danda'udha jechuun nu jalqaba waan ta'eef malee lookin ta'a barriin yeroo baay'ee waajjiroota adda addaa keessatti illee barriin lookin ta'a kuni garuu yeroo baay'ee Turura kan ka'e zaageete jechuudha barreeffama. Balbalicha jechuudha. Yeroo baay'ee ture waan ta'eef hin zaagee barriin akkasuma ta'a mudannoodha garuu yaa'u takka gaa gomjiin illee walitti bu'a miti gomjiif illee walitti bu'a jedhanii warra biyya keenya egaa mudannoo akkasii illee takka nama qaba jechuudha. Egaa malee silaa otoo namni nu birmanne ta'e akka carraa namoonni jijjiiran ta'e maal goonaadha akkam ta'aadha. Namammaa firammaa horree qabna dura. Ferana baay'ee qabna. Maaliga abdiitu dhufee nu iyyee nama nu baase malee sila. Sila nama dhaabadhee jedha maali na uffannu fumiti isaanu balbalatu nu banamu didee kanuma isaanu bakka baali naamisti yataxaalu nu cuwataallee jedhanii girgirecha. Yeroo baay'ee kas jira kondominiyemirra. Kondominiyemirra yeroo baay'ee hin wallolu garuu yoo wallolan maal godhu seetani balbala cufatu baay'ee isaanii akka namni isaaniitti seenne akka namni iccitii isaanii agarree fi balbala cufatu namni iyyee yoo dhagee iyyi jira yoo jedhe isaan balbala cufatu. Garuu yeroo tokko qofaadha iyyi wayii asii kee karaa duuba fuuldura keenyarraanii jartiin Oromoo dhanatti fakkaatti dubartittiin uree baadiyyaadha dhuftee ta'een beeku. Gaafas anutti kolfeen du'e dhugaa waaqa yeroo wallolan jechuudha yeroo iyyitu eebade jira waan isaa biyya keessaniitu feenyuun jedhee. Egaa yaa'u namni akkuma aadaa qaba yaa'u eebade ittiin dabaddabee namichi. Eebade jette. Namoonni see akkamitidha sheenaas eebade Addis Ababa keessa eebade kan jettu. Isuma dhiyoo kana duuba kanallee jaarsaaf jaartiin abbaa manaa ijoolleedha wallolanii baay'ee dargaggoodha balbala cufatee tireebe garuu balbala cufachuun isaa dogoggora guddaa ta'e televizyiiniin isaanii jala cabee dhaqne dhumarratti yeroo barri dirqama barsiiserraa biifeen illee tokko nama televizyiiniin illee namne baay'ee caccabse jechuudha mana keessa mastaawutiin inni alaallee hin cabee maskootii otoo walda darbatanii jechuudha namni gargaar qabu. Waa sofitti darbatu walittis hin darbatu walis hin darbatu meeshaa isaanii fixanii jechuudha otoo barri balballi banaa ta'e garuu namni itti seenaa. Dhumarratti garmalee kadhannee waaqa 99 waamneetti bansiisne. Isheen hin taggalti innis hin taggala. Isheenis immoo ammatti innis immoo ammu jedha. Dirqama baname gaafa manne ilaallu manni televizyiiniin namne biiffeen namne bakka. Yaa'uga naa walloluun ammallee numa jira jechuudha ati manaaf abbaa manaa hin immoo walloluun immoo warreebuu numa eebades jedhu ni kaan immoo jedhan ni kaan immoo waanuma fedhe jedha jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jenna akkasuma mudannoo garaagaraa jira kondominiyeemiirra wanta baay'ee jira. Halkan walakkaa mootoo ta'e sumayyuu namni namatti hin birmatu. Halkan galgala amma naannoo sa'aatii 3tti waan ta'eef kanayyuu namni hin rafne waan ta'eef malee halkan walakkaa iyyameeti namni balbala banee gadi namatti bahu hin jiru. Sirriiwwan jiru akka kun kondominiyeemiirratti namni namatti hin birmatu. Poolisiin hin dhufu. Tu dhaqxee waan ta'eef. Poolisiin hin dhagahu.
poolisiinu hin dhufu baay'ee hin sodaatama kan maal takka jiru maal takka kondominiyeemii keessa jiru hin beekamu eenyu akka si rukutullee yerootti bantu balbala kee bantee baatu eenyu akka si jala deebi'ellee hankee seenu waan hin beekamneef sireesiidhaa sinin jedha kanatti akkas taane mudannoo akkasiitu nu mudate sinin jenna. Nuufis ittis nu bohaartu ittis nu xiqqoos immoo nu gadditu wayinne iyyaanna jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo biraatti haga walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u.